السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاجبتم فردفتو تغيا أكم نجا جرتني في يكسني بكا جرتني بتنجين ربي سن راجراتو الراجل سموني كان ديم تكارا حاسون ديمو وانا كان يدل لي راحاسو بعد اسكرو يوم أكدبرتي تكاتي يوكنمو أكنما دبرتو تبي أربعة كان راحاسن تكاتي نتي دغمتو وانتا تبدرقمو راحاسون جچودا سموني كنا وني أجندة قام سالا دبرتي ميديارت أرباسون كيساتو جولين أرومو والصلب سورا يرو هندا قام سالا دبرتي را دبتورا كإذن أرباسرا كانوا من دبرتون ولت دولة فيديو سوول جلا تكابالي وسوق أمن سالا ديرات قربه نمن والجلا تكابالي قرنا فقرنا سلبنا جري قرنا فقرنا نديو كول جلا تكابالي أوفنوم نما دبرتو تبي عربات يا أبلتي كم بي عربا جرتو كان ركو إن إسين كيس جرتو سن سبر جرتو كان أك إسين كيس جرتو سن أتبيتو جتو وانا إن كيس جرو دبرتين بي عربات كنا هو تجريتي يا دوان تيف ركو دبرتين بي عربات كنا ناقلت وان تيف أنا كأم فاقياتي ركو دبرتين بي عربات كنا ناقلت وان تيف يا أبلتي تبي ياباتي وقاريرا ما ترى فقوتاتي يا ده هدو تمسمون كي غرغرت سفجعي تغير لافمان سقبتي فيالمان سقبتي فقين نبيات الرا نمر فقات الرا ونما نمت ياتي يا أبلتي يا كرام كن دوغورا كرا كنرا ديبي سينجر أبارا يا نم أدومان ست الأجامتيرا يا تركوا هدو كيسا جورتورا فيديو كنا يرغتو شير والجلان قولين تقفا أتين نمو مسلمة يوتاتي نمو قوية تيرو شان صلاة أتين فيديو كنا فنفتي سيفا جديم تتون ilmi namaa kamuuni dogoggora namni dogoggoran jiru an dubartoota dogoggoranii nama dhiiraa wajjin haasaanii namni dhiiraa illee qarasee ta'ee ofiifuu erganii ta'ee dogoggoran darbe kan biraa akka dogoggora akkasiin dogoggorre jara laallee irraa baratu qabu kan hafe immoo kan darbe san kanuma oromoon takkaasi qabdee gadi si dhiiftu kaameeraan oromoo sin qabin kaameeraan akkasiin yaa obboleetti kaameeraan rabbiin hin qabin maal taate kan rabbiin sodaatin nama maal sodaatan miidiyaan bir qabrii miti miidiyaan qabrii miti bar miidiyaa kanarratti namni hin salbanne hin jiru huma salbinan qabu kun aadi በነገራችን ላይ dubartiin tokko ofii ol fuutee qaama ofii an miidiyaa kanarra ba'e uffata uffadheetiin dhufe qulla ol fuudhee miidiyaa kanarratti of hin fannifne rabbi yoo ni uume nuti dhiiraaf ni uume namni dhiiraa tokko dhufaa wajjin hin haasanii garaa ofii walitti himatanii walii galanii abbaa warraas ta'e jaalallees ta'e nuti duraanuu dhiiraaf uumamne sossobee waan san waraabbame inni gadi dhiisuun dogoggora isaati isa rabbitu isa gaafata yaa obboleessa kiyya ka biyya keessa teettee yookiin immoo biyya alaallee jiraattu dubartoota waan akkanaatiin sodaachiftu yaa kan sodaachisarra darbiteellee miidiyaa irratti darbitee waan akkanaa baastu boru qabrii teetii maal eeggatta garuu qabrii teetii maal himatta guyyaa qiyaama dandeettu ilmoo namaa kana isaa tiriitti qabe tana takkas goote sun obboleetti teeti dhalaan takkas laa ol kaatee sababa keetiin of balleessite maal rabbii keetii himta ilmi namaa tokkollee sababa kiyyaa lubbuun isaa akka badduu miti lubbuun isaa guyyaa tokkoofillee akka jeeqamtu hin barbaadu wanni kun si bira hin jiru silaa dandeette madda gammachuu namaa ta'e malee gammachuu namaa booressuuf karaa irratti hin qophaa'in namni tokko yoo waan isa gammachiisutti dhiisi malee waan isa hin gammachiisnetti hin dhidhiibin jireenya guyyaa takkaateef maallaqa xiqqisuudhaaf maqaa balleessuudhaaf jette rabbi biratti maqaan hin badin በነገራችን ላይ ilmi namaa kun hundi suuraa namaa kanatti wal jalaa sheer godheetiin irraa haasa'u kun zambii irraa dhiqan ana akka kiyyatti akkasittiin hubadha maaliif namni kun yookiin guyyaa sanarraa karaa rabbii deebi'ee rabbii ofitti tooyibate rabbiin akka namaatii miti namaaf araarama waan ta'eef rabbii ofitti tooyibate yoo naman qaraanellee ta'e ka qara'u ta'e yoo kan salaanellee ta'u ka salaatu ta'e rabbi ofitti dhiyaata
ati hoo garuu osoo beektu maallaqaaf jettee osoo beektu iyyuu akkas goote. Garuu maallaqni kun uuma qallaalitti dhufu fakkaataasa. Qallaali masinitti fakkaata. Maallaqni bara waan qallaalitti dhufu. Darajaan isiin darajaa kanaan isii ga'ee maallaqa kana barbaada biyyaa baatati malee dubartiin kabajamtuudha. Haadha, obboleettii, ilmoodha, adaada. Dubartiin silaamunaan baatu. Rakkinni biyyaa baate arraba tottolfattanii, amala keessan tottolfattanii, haala keessan, badooma keessan keessatti dho'ifattanii, gaarummaa keessan itti argisiiftanii, galgalaa ganama ani sii bade, ani kusii kufuu, anatu sii jira jettanii, dubartii miskiina argattanii, erga wajjin haasoftanii geessitanii, badii keessan lamaan kan isin argu rabbi tokkicha. Rabbitti deebitanii too'ibaa deebuu dandeettan. Waan akkanaa fuutanii immoo miidiyaa irratti facaasuun dogoggora. Nama tokkorraa homuun bu'u. Ilmi namaa silaa miidiyaa kanarraa salphatee badu taate meeqa kamtu badee jira. Garuu hin banne ima jiran. Homaan ta'anii bara. Homuu irraan bu'u. Aksan an akka kiyyaatti jechuu akka wallaalummaa kiyyaatti ani wanni kana fudhadhu namni kun zambii turraa dhiqama. Tokko keessaniin warri miidiyaa kana viyuu ittiin argatuuf jettanii ittiin guddatuuf nu maaltu nu galchi abbaatuuf gadi dhiise abbaatuuf akkana godha jettanii isiniin waan akkasiin gootan abbaatuuf gadi dhiise isiin ol kaatee tiktookii fi yookiin yuutuubii fi yookiin feesbuukii ofii irratti yoo naatte yoo isiin akkasumas gootee bar obboleettiin teenya tun akka amantaa keenyatti illee ta'e akka aadaatti illee ta'e nuti Oromoodha Oromoo salphifte Oromoo kana gootettanii Oromummaan kana hin qabdu Oromummaan yaa obboleettii tun hin maraatte yaa nama bakka san jiru qabii. Dirqama namni tokko dirqama du'uu qaba namni tokko isa leellisuudhaaf waan isaa haasa'uudhaaf gaarummaa isaa odoo mucayyoon tun ol kaatee of ajjeefte Oromoo warra waan kana wal jalaa bittanneessitu maal jetta? Maal birqiidha qaamni dubartii? Maal rakkoo qaba? Dubartiin dhiira wajjin haasa'uutu birqiidha moo maal rakkoo qaba? Maal Itoophiyaa keessatti namni jaalallee qabatee hin jiraatu? Maaliif akka abbadamu? Akka aadaa keenyatti safuu ta'e yookiin akka amantaa keenyatti dhoorgaa ta'e malee namni waan biraatu laayii birratti dalagaa jira mokkam waan hagas mara akka abbadamuu miti jechuudha. Haa ta'u garuu waan kana wal jalaa fuutanii hanga mataan nama tokko jeeqamutti hanga namni sun maraachuu qabna jettanii karoora kana qabatanii jechuudha. Nama maraatee maallaqa dubartii taa'ee nyaatuu baratee dubartiin sun gabbartee jiruu qabdii jiraachuu qabdi kalas waan fedhe haa godhuu jettee isin abdii kuttee itti dhiiftee لا نفسيان اسي بيات ورته نفسيان اسي بيات حسب الله من الوكيل ورب سي وفقي يا لمن يراوانا كنا دلايدو سين سيفاي ما سي قد ابو دسكي طاري دلغ بركم قول انكم ديدمكم دبل ما سين سي ارغتور والله بري دبشنو في كيتي في الدوت رفع ايدا سيفكم ربي برت سي بركه ربي سي بركه جيسا بركه كيسان فود عمرين تيتو بركه سي قبل فوري دلقة جراد دلقات هين تفتن اسم بر دلقة أسوي أو في أسوان تفتن ساعة كل سد دلقة ساعة جارفتي تبر هرجع دبرتو تبي عربا جتني كانت اتيا صفتني للا فستني اسي فاجين نتي أما بر قال لا فما أنتو لا قاف بيه توبيا سنكيس نمنجرو مالف قال لا فما هين كمني نما وجه ولا أرجع ولا قبيا أول ديبي أكون أنجالتن تكوف لما متبيه توبيا سنكيستي كودان odoo hunama biyya Itoophiyaa san keessa miti kan bilbila namaa yoo fattashan osoo sii dhooba osoo jedhaniin jaalala yoo qaban dhalaa meeqa of keessaa qaba dhalaan takka dhiira meeqa of keessaa qabdu waa meeqa qabatanii deeman jechuudha. Maal dhalaan biyya Arabaa bilbilaan haasofte malee qaamaan bira jirti maal rakkoo qaba yoo haasofte maal rakkoo qaba bilbilli ka'isi qaamni ka'isi maal rakkoo maan teessan Oromoo waan meeqa waan haasaamnu qabna. Ani wallahi yoo ijoolleen ganda soddaa yoo ijoolleen teessan maal taate manni waan isaan akka tol jala sheer godhan maal taate maaliif qaama dubartii sheem godhan dhuguma manni kun jiiliidha waan jedhan na dhukkuba keessi kiyya maal Oromoo maas ni godha eshu nuti jiiliidha jedhee deebisaa immoo maal jedhan lakki nuti uummata gowwaasanii jedhan nama dhukkuba an akka saba kiyyatti illee sabni waa'ee saba kiyyaa irraa dubbatu hin danda'u waan afaan kiyyaa waamamu miti sabni koo jechuudha. Saba guddaadha saba kabajamaadha garuu saba koo miidiyaa irratti waan badaa dalaydan
keessattuu namoonni beekamtii qabdan gadi buutanii waan akkanaa kanarraa haasoftan yaa obboleessa kiyya bakka sanatti iyyuu sihuu milkolmoota sitti dhufee nabsee keessa baasuu jira maalitti beeyta qabrii teetu hin beeytu jiruu teetu hin beeytu dalagaa tee hin beeytu obboleetti tee bakka ooltu hin beeytu atuu bakka bultu hin beeytu kan miidiyaa kanarraa ol baatee haasoftu teetu yoo laayivii kana gadi cufatte bakka ooltu bakka bultu of hin beeytu abeet waa'ee nama haasa'uudha intola isaa waan nama haasa'u qallaaledha isaa gaafa rabbiin salphina kee baasu immoo qallaalee miti gaafa rabbi nama qabe immoo qallaalee miti addunyaa nama waayyuu miti addunyaan gabaabduudha nama walfumaa deema meeqa kami ka laayivii kan osoo nu wajjin fayyadamaa jiru irraa deema meeqa kami obboleeyyan keenya hiriyoonni keenya kan jaalannu osoo arguudhaaf dharraa meeqa osoo qabnu rabbi waliin argisiise kanaafuu ilma namaa tokko jiraachuudhaaf sababa ta'uu qabna malee ilma namaa tokko du'uudhaaf sababa ta'uu qabna lubbuun nama sanii osoo amma namni kun mucoon tun aariidhaan rifannootaan yaani jajjaba namaa ta'uu baattee ol kaatee lubbuu ofii baaste mii maaluma himtan yaa obboleessa kiyya takka waan akkasii sangoote maaluma himtan silata meeqa silattee waa meeqa odeessitee kijiba meeqa bakka oromiyaa kutaa 11 kana walitti cafallayxeet guyyaa san keessi akkas goosisiifte jechuudha boodarra garuu salphinne sii baafte salphinna kee hoo karabbi sii dhoyse salphinna meeqa rabbiin nu dhoyse ilmi namaa kun ani qulqulluu jiruu addunyaa kiyya kana irratti erga dhaladhe awwaa takka balleessee hin beeku ka jedhu Allahul aalam beekaa fedhe ta'us sheeka fedhe ta'us qeesii fedhe ta'us ilmi namaa waan balleessee hin jiru badiin xiqqoon qabdu hundaa rabbiitu nu dhoyse malee dubartoonni teenna jechuudha kan waan akkanaa yookiin immoo amma faa samoonni kan hedduun dhagaayu waan adda addaatiin ijoollee sodaachifamtu jechuudha waan akkanaa kana warri sodaachifamtan jechuudha bayu haa bayu kalaas maaltu dhufu wannummaan dhufu tokko hin jiru bar zambii keessan isinirraa dhiqatan dubartoonni keenya immoo waan akkana keessa hin jirre ilma dhiiraa abbaa fedhe si jaalata abbaa fedhe si dhoobadhe jedha abbaa fedhe waan fedhe si godha wayii jaalallee keeti wayii abbaa warra keeti lammata waliin hin haasiin hiccuun ta'e tanaa gadi hin bahin hiccuun ta'e tanaa gadi hin bahin obboleettiiti kan baheef dantaa isaaniiti haafanni sanii zambii keessirraa dhiqatanii akka fedhan haa ta'an siin hin baane kalaas baratame amma barbaratame waan irraaf kalee miti waggaa 4 waggaa 5 amma immoo bakka ka ebalullee bee ka dhugallee ka soballee waliin dheeni waliin cafallaqan yaa oromoo waan haasamu hedduu qabna yaa saba kiyya biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti nama oromoo meeqa kamtu mana hidhaa kana keessatti sinirraa shamaa jira yaa saba kiyya dhageettii qabda yaa warra miidiyaa fayyadamtan nama meeqa kamtu rakkoo keessa jira oromoo meeqa kamtu biyya keessatti rakkoo jira maaliif jararraa dubbatuu hin dandeenye maaliif gargaarsa jaraaf godhuu hin dandeenye rakkoon dubbatamtu wanni isin qabsooftaniif wanni isin miidiyaa banattanii itti xaartanii maatii haganaan gahtaniif bakka kana salphina macarrashaan keessan yaani miidiyaa keessan mana keessan yoo malqiyaamaa irraa gaafatamuudha laa aniin biyya arabaa kana waggaa hedduu dalagadhee naan tarin abadan ima naan tarre maallaqa asirraa argadhu abadan maallaqa onlaayinii irraa argadhu ima naan tarin illee an onlaayinii kan akka kiyyatti bakka maddabara bakka oolmaa namoota tokko irraa fagaatu irraa biizii of godhuudha malee dirqama maallaqa argadhee jiruun tiyyeetu maallaqa kanaan naa tarte jedhee yaadeen beeku sammuu kiyya keessatti ammallee wanni na fayyade haasawaa namoota wajjin qabu haasaa gabaabsatuu fi bakka hiriyoota gaggaarii namoota adda addaa itti argadhee yeroo itti kenne barumsa adda addaa irratti argadhee jira kanaafiyyuu akkasitti yaada malee dirqama ani nama salphisee waan hin taane harka kiyya kanaan fuudhee hudduu as muree afaan achi muree as muree kan as muree kan achi muree waan akkasii sana kanaa tartuus hin barbaadu akka guddadhus hin barbaadu dhaamsa kiyya isumatti gabaabsadha obboleeyyan kiyya waan akkanaa akkasiin harkaan baane kabeef immoo dantaa isaaniiti mataa isaan irratti illee haala xafanii yoo barbaadan biiroo abiyyaaf madirratti illee haala xafanii miidiyaa miti kuni qabrii miti ka sodaatu qabnu qabriidha rabbiin qalbii keenya namaa qulqulleessu rabbiin karaa shaadarratti nu ajjeesu rabbiin karaa gaariirra nu haa qajeelchu dantaa isaaniiti rabbiin obboleeyyan teenya waan akkana harkaa ba'e rabbiin jajjabinne isin haa kennu rabbiin jajjabinne isin haa kennu homattuu lakkaa'ina qalali godha laala kalaas homaa wanni isinirraa bu'e tokko hin jiru zambii keessantu isinirraa dhiqame nagaa innaa tura yoo isinitti balleesse afooytu lullaa